Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Haliima Oromootuuf jalatti argamtan. Weelkaam ashamaar kafuun hordoftoota kiyya. Egaa gama viidiyoo kiyyaatiin darbaa viidiyoon kiyya karraa waa'ee obboleettii teenya nama magaalaa Riyaad keessatti kafiila isiitiin dafaramtee sababaa kafiila san dha'uutiin daa'ima dhooftee daa'imni sun dhibamtee mana yaalaa osoo turtuu duuteetiin hin jirti. Sababa sanirraa kaka'e hidhaa waggaa 11 Suudi Arabiyaa keessatti hidhamte. Amma hidhaa waggaa 11 booda immoo murteen du'aa irratti murtaa'e yookaan immoo riyaala Suudii miliyoona 2 gaafatanii rabbiin obboleeyyan kiyya rabbiin nagaan nu baasee nagaan nu haa galchu. Waa maraafuu numatu baddalama. Rabbiin nu haa laaffisu adada guyyaatiin, adada ji'aatiin, adada torbaanitiin waan nama rifachiisu, waan nama gaddisiisu lammii keenya irratti, saba keenya irratti gisee maraa ta'aa jiru. Hundi kennaa ni dhageenyaa ni arginaa miidiyaa hundarra faca'eetiin hin jira. Rabbiin nu haa baasu obboleeyyan kiyya du'aa godhadhaa yoo ifta manaa baatan yoo ita dalaydan wallaahi rabbumaan nu qusatee nutiisee asiin nu ga'e wallaahi ni'imaa rabbii kenna. Alhamdulillah galata rabbii wallaahi nagayaan bayanii nagayaan galan nagayaan dalagannee nagaan jiraannee nagaan baanee galuun ni'imaa guddaadha. Qabeenya caaluu warqiidha jechuudha. Nagaan baanii nagaan galuu yeroo ammaa kana yeroo ruhaan nama kennaa saree hanqattee waa maraanuu baddalamuun nama kenna ta'e har'a namichi kafiilaa kun odoo gaafa san inni isii waan irra hin taane irra dalaguuf qabuu baatee isiin sababa isa dha'uutiin daa'ima san dha'uu baattee har'a rakkoon kun martee irra hin ga'u. Mee ilaala yaa obboleeyyan kiyya waggaa 11 jechuun eessa namni waggaa 11 kun jireenya ofii jijjiiree jireenya maatii ofii jijjiireetiin nama gara biyyaa deebi'u jechuudha. Yeroo dheeraaf hafuura isii warri isii dhabee amma yeroo guyyaan jiini 4 isii hafuu du'aa itti murteessanii jiini 4 yeroo isii hafutti maatitti bilbilanii itti himanii haadhaaf abbaan kun akkuma asirraa argitan kan halkanii guyyaa booyaa jiranii. Haati nama kamiituu yeroo ilmoo ofii rakkoon haganaa irra ga'u maal akka taatu namni hunduu ni beekna. Carraa kennaa wanni godhan hin jiru wallaahi nama rifachiisaa baay'ee nama gaddisiisaa maal akka jedhanillee maal akka dubbadhullee wallaahi baay'ee na gaddisee ani wanni na aarse namni keenya karaa seeraallee dhufee karaa bahaaratiillee dhufee kabajaa hin qabu. Namichi kun har'a isii waan hin taane irratti dalageetiniin lammata ka gudeedamu isiidha. Ka hidhaa waggaa 11 hidhamu isiidha. Ka birrii hanga kanaa irratti adabamu isiidha. Maali? Osoo nama keenya taate asiin dura yeroo tokko viidiyoo irratti dhageettanii jirtanii. Ijoollee durbaa shamarran 2 ijoollee intala warra bira dalaganii kifilii bira osseentee haati bira hin jirtu adda jirti hanga haati dhuftu nu bira kifilii keenya osseenii jenneen numa bira teettee isintu durbummaa mucattii xiyyaa balleessi jettee poolistaabiyaatti iyyatte hidhaa waggaa 10 itti murteessan ijoollee san jechuudha. Namni hin dhagahin hin jiru. Kenna kun hoo maaliif namichi kun hin adabamu? Isiin hidhamuun maal isiin hidhamtee waggaa haganaa lakkoofsistee nafseen du'a irratti murtaa'a yookaan miliyoona 2. Miliyoona 2 namni biyya keenyaa eessa fuudha rabbumaan namni hundi birmateetiin rabbumaan laaftuma haa godhuufi himimmaan haati nama maraatu akkuma haadha teennaa sanii nutti dhaga'ama. Himimmaan haadha teenya tana rabbiin irraa haa haqu. Rabbiin dhugaa isillee haa baasu. Rabbiin waa hundaa laaftumatti haa godhuufi obboleeyyan kiyya rabbi nu haa tiisu. Karaa baanee gallu hundatti rabbi nu haa tiisu. Bismillah la hawla wala quwwata illa billah. Tawakkaltu alallah jedha adada baatanii adada galtanii adada deebitanii waan nama mudatu hin beekanii. Quraana qaraa adada rabbiin amrii kulli isinirra haa laafisu. Ilmi namaa kun shayxaana. Shayxaana nama sitti ta'a ilmi namaa kun. Zaahir ati yoo laaltu ilma namaati.
Kanaafuu shayxaana ofirraa deebisuuf quraana rabbii wanni caale hin jiru. Quraana rabbii qaraa. Wallaahi rabbiin nu haa eegu. Keessumayyuu obboleeyyan keenya kaa yeroo dhiyoo keessa dhufan kana akkanuma waan nama mudatu hin beekne. Wallaahi rabbiin nama hundarraayyuu haa qabu. Nagaan nu fide nagaa maatii keenya nu haa galchu. Maatii keenya biraa gammachuun baanee jijjiirree maatii keenya jijjiirree biyyatti deebinaan manaa baanee maal akka nu mudatu hin beeknu biyya namaa kana keessatti. Waa maraafuu numa rabbiin malee wallaahi namni saba keenyaa birmatu hin jiru. Maali waa'ee mucattii tanaaf ni hordofamuu qaba. Kafeelli kun zinaa isirratti dalagee isii daffareetini har'a innillee qaxxaamuu qaba. Kuni osoo isaanii taatee kana lama jechuudha. Osoo dhiirri keenya dubartii isaanii akkana godhe jechuudha. Har'a isaanii badiin isaanii ni dhokataa. Kan nama keenyaa immoo hixifii dachaa irratti dabalameetiniin hanga nafseen du'aa baatu akka